Siif dhiyaatte akkana jetti. Nama tokko akkas hin jedhe ani gaafin qabu hoggaan akkanatti ilaalu jaarsa kan kee kana waan itti fuutinatti fakkaata. Mi'a adda naa baasi jetti. Haa maal jettaan? Situ fuudhee adda naa baasi jettee. Waan ati isa fuutinatti fakkaachuu jira adda nu baasi jetti. Gaafii ta'ate deebisiif mee. Lakkisi gaafatanii. Ayyee gaafii akkuma dubartiin dhiira fuutii sumatti nu fuudhee obbo. Akkasi. Maaliif akka itti naan galle jeegalee na kofalchiisi? Maaliif akka jette naan galle koomentii hundirraa na kofalchiisi koomentiin tun? Dhugaa rabbiiti. Yaaddee akka jette hin beekan. I don't know. Garuu akkasi garuu anumatu isuman na fuudhe. akkuma aadaa Arsiitti akkuma sirna aadaa Oromootti akkuma safuuf aadaa Oromootti anumatu gabbaree warra ishiitti gabbaree nikaa godhadhee sii fuudhee jechuudha. Dhugaa faqqeen jirtullee tanuma lafa nagaa oolaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Ajab dhageen keessan badhaadhaa jirtu jabaattuu fayyaa keessanii baga nagaan eedan dhuflee jiranitullee Awwaajab. Yooya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan ayyaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraattanii faamiliin Ajabti. Akkuma Ajab jetteetti har'a gaaf waan tokko isin wajjaa sa'uudhaa dhufne wanti isin wajjaa sa'uudhaa dhufne kunis galgalas wanti tokko hojjannee turre haa ta'u isa ediitii si hangeessine amma immoo iyyuu gaa ciree nyaannee geessineet viidiyoo teessan tadheen gadda gafuuree takka jalatti koomintiiwwan garaagaraatu gaafilee garaagaraatu jira gaafilee isiniif deebii isinii qabannee dhufne. Egaa waan feetan nu gaafadhaa eeyyama keessanii kennu nuti isinillee waan baay'ee nu gaafattanii gaafii keessan haga dandeenyetti nusillee deebii isin deebisne xumurus baanu haga dandeenyu hin deebisne garuu xumurus dandeenyu immoo. Akkana. Yalla Awwaajab. Gaafii itti aantu maal jetti? Gaafii itti aantu anas dubbisayyee. Gaafii itti aantu ammallee namni tokko barreesse akkana jetti. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Baay'een isin jaalladha umurii waliin dheeradha. Gaafiin kun tokkoffaan erga wal fuutanii waggaa meeqa? Lammaffaa gaafii jaalalaa isin keessa eenyutu dura gaafate? Inni sadaffaan tokko tokko hin deebisnu firee? Ayyee. Erga wal fuutanii waggaa meeqa? Nuti gaa erga nikaa godhannee waggaa 10 irra jirra. Erga wal fuunee yookaan walitti dabalamne immoo waggaa 4 akkana jirra. Gaafiin lammataa ishiidhaa maal jette ammalleen? Gaafiin lammaffaadhaa immoo isin keessa eenyutu gaafii kana dhiyeesse jetti? Gaafii jaalalaa. Gaafii jaalalaa. Namni dursee dhiyeesse ana natti fakkaata. Shakkiin qabu. Ana kan wal baranillee carraa ulfaataa ta'e tokkooni. So anaatu xalayaa barreessee siif erginatti fakkaata. Akkasi. Gaafiin sadaffaa maal jetti? Ayyee gaafii lammaffaa. Warroonni immootuyyuu gaafii dura waan isin jechuu barbaadu waa'ee uffata kiyyaa na gaafattan ani guyyaa jalqabaa guyyaan an akka sanitti bahee wallaahi billaahi damee ragaa naa ta'uu dandeenya guyyaa sana qofa jechuudha. Ani abadan uffata nama qabu qabadeen guyyooma sanuuyyuu uffanni sun na qabu osoo hin taane shaamiziin adii sun gad dheerata isarraan kombortaa godhachuuf qopheeffadhee algarra kaayee ture jechuudha. Tasriyaa biratti dhumaa waan sirreeffadhu jidduu san xilaafisallee dagannee yaane karaa qixxee abbaa jabin hin deebi'a uffata kiyya dagadhee komportaa fudhachuu qaba jedhanii itti waatu makiinaan argannu sa'aatillee dabarsitee sa'a zuurii asii baane waan ta'eef misaa nyaanne kazaan kalas makiinaan arganne akkuma carraa makiinatti seenne achi tare malee an akkas deemu isinii fi miti gorsa keessanii fi miti durumaan duratti an hin jaalladhu. Kanaan dura isaan nama ijaabas uffadhellee ture sababa biyya arabaa kanaaf burjaajee malee ijaabumaayyuu jaallatudha. Kan asumaanii nasihaa keessaa warra baay'ee gaafii uffata kiyyaati irratti na gorsitan galatooma jazaakumullah khairan eeyyanii sirrii naan jettanii isin jechuun barbaada. Atoo mana bareedaa qabdaa jaarsas nama gaarii qabdaa maashaallah maaliif kaddaamummaa deemtaa jetti? Ana deebisaaf. Haya. Dhugaadha. Wanti hundinuu akka isin ilaaltanitti bareedaadha dhugaadha kana keessa namni hin deemu ani garuu akka kiyyatti gabaabsee yoo isin hime ammaa miti gaafa kanaan dura waggaa 2 dura biyya alaa deemu injiraami haraashii ta'ee togamuu miti waggaatti deemee gaheetu jechuudha. San kana godhe dabarsoo osoo hin taane kaayyoodha. Ani dhaban qabu akka innis nama cimaa ta'e namoonni isa beekan qabatamaan ni beekan hojii gahaas qabna
nama mana keessa sararatanyaa argatu yoo ta'e malee nama fiiyyuu sararatanyummaa deemee mana ormaa hojjetu garuu kaayyoo waan sin goon hin qabdu. Bakka jiru sanitti hojii irra jiru sanitti hagam maaltu keessa jira chaalenjii hojii san keessa maaltu akka jiru ana beeka. Nutu beeka waan ta'eef namoonni badhee beekuu hin danda'an. Gaafa deemu sana hin quuftee quufa jechuu danda'an. Garuu quufa kan ta'an anaaf inni sirriitti beekta. Maal akka fooyyessuu barbaadu maal tokko nu cinqi maal tokko nu dhibe maal tokko akka ani biyyarraa deemu na taasise. Biyyarraa deemu qofaaf daa'ima xiqqishuu gadi akka deemu kana taasise anuma beeka. Suni iccitii jireenya dhuunfaa keenyati kaayyoodha malee dhabaa miti kan baasaa. Eeyyita akkuma walii galaatittu wanti gaafa jalqabaallee gara biyya ormaatti si oofe gaafa biyya ormaa deemtu ani hojjetaa 12 qaba. Yoo xiqqaate kaafee keessaa qofa hojjetaa 12 qaba. Mana nyaataa qofa hojjetaa 12 qaba. Mana mukaa keessa hojjetaa 3 qaba. Mana sibiilaa keessa hojjetaa 2 qaba. Walii galatti ani hojjetaa 17 qaba gaafa deemtullee si galee. So gaafa sillee dhaaba osoo hin taane akkuma jette kana kaayyoodha waan waliin proposal waliin qopheessinetu jira waan waliin fooyyessuu qabnutu jira sababa san deemtee jechuudha. Ammallee immoo ni deebitaa namoonni jedhantu jiru. Caalaan isaanii hin deebiine moo jedhantu jiru. Amma immoo alhamdulillah rabbil alamin san qofa miti laayisansii hedduullee fixannee jirra. Atiillee akkuma beektu waan tokko tokko dhimma meeshaalee achi as fiduu fi asii meeshaalee garaagaraa oofuu dhimma daldala biizinesii dhuunfaatiif yoo deemte malee irra caalaatti dhimma kaddaamummaati miti. Waan baay'ee fooyyessinee jirra jechuudha alhamdulillah. Kanaaf biizinesii yookaan daldala hojii irra caala baay'isa ta'eef carraa kanatti fayyadamtee deemuudhaaf yoo ta'e malee homaa dhimma kaddaamummaatti wal qabatu hin qabu isiniin jenna gabanumaan kan akkatti hubachiisne. Gaafiin inni afuraffaan takkaa jaarsi keessattuu beeka. Sirriitti wallaahi bataam innoodha. Wallaahi rabbi na haadhiisu. A'uuzu billah. Osoo akka tumaa isaa jechuun boliiwwan tiyya garuu gaafa hoddaramtu gaafa nama dhahe garuu dhahaan isaa a'uuzu billah inni to'ifadha. Din guyyaa takka namatti madheen beeku. Guyyaa gamanumaan immoo obboleeyyan kiyya kun wallaahi waan isiniin jedhu du'aayi naa godhaan isiniin jedha. Dhugumatti nama obsa qabu wayiiti. Obsa leeman qaba. Hammina isin qabu wallaahi rabbiin natti ragaadha. Garuu akka carraa ta'ee waggoota 4 bakka takka waliin jiran kana keessatti guyyaa 3 situ beesa. Sadi ma 4 badi. Guyyaa 3 4 walumaa galatti waggaa 4 keessatti guyyaa 4 kana jechuun I don't know wanti guddaan baay'inaan aarsummaa siraaj keessa. Otoo isin badii guddaa raawwattee baay'inaan. Gaaf tokko sinii osoo jechi xiqqoo waa wayiitiif. Mudannoo kanaan dura sinii jira gaaf tokko kana tumee tokko takka jee gaaf tokko kana tumee jechuudha. Sababa maal isinii silkiidhaan osoo haasofnu waa jedheen aarii sana argee natti ba'e. Gaafa tokko immoo ana halkan leelii salaatee du'aa rabbiin kadhadhee boohu waa janaajjantee dukkana keessa seenaa sana badheen jira TikTok irratti illee dhageettan karaa YouTube ballee ana akkana boohee zikrii qaba silkiin kee jechuu quraana qaba kadhadha bakka amala natti ta'ee jechuus ulitti amala san baradheen amala natti akkana kadhadhee odumaan dubboohu edaa ifaan hin jiru mana keessa inni edaa ilaalaa jira maggaarraa jala dhiyoo galee waan ta'eef edaa isii waan itti boottu qabdi waan isii janaajjantu qabdi jechuudhaan dhahee gaafsan jechuudha. Natti hin dubbanne si galee ana biraa kaatee deemtee I think halkan walakkaadha. Kaatee deemtee osoo jedhu silkii gorogoraatiin waa wayii bootti. Okay. Ani wallaahi du'aa ajaa'ibaa tanarra jira. Waan irra jirtu si beekaa gaa amma saasanitti ni aare maali jennaan tokko nasroo ayyee alaarmii guuttadheetiin ka'eeti amma du'aa kadhachuudha kan leelii salaa ture yoo waan salphaadha ture. Garuu dubbanne ol kaatee ta'uu wayii jette immoo ishiin ta'e maal akka deeman sunnaaf hin galle dhugaadha. Gaafsanillee akkasumatti tume rabbi naaf haa dhiisu garuu wanti guddaan immoo ani sii tumuu qofa osoo hin taane dhiifama isiniin gaafadha. Amala kiyya keessatti waan fedhaa balleessu dhiifama gaafadhaan. Waan nama jedhu sun badii taanaan dhiifama ni gaafadha. Osoo jaarsi kee sirratti fuudha jedhee maal jetta gaafii koo kanuma osoo jaarsi kee narra fuudha jedhee wallaahi dhugaa dubbachuu obboleewwan tiyya ani hin jaaladhu. Ma'asalaaman isallee nagaan hin jiraachisu gubaa qaxxala jiraachisa garuu isa hojii hin jiraatu hin barbaadu. Maaliif jennaan jireenya waliin dabarsine turtii haga gaafa wal baranne irraa qormaata hedduu waliin dabarsine. Bakka dhiirri biraan jiru yoo inni irra fuudhan deemee hirmuu osoo hin taane ima danda'a garuu hin godhullee. Sinigalee maali qormaata waliin dabarsine santu na guba. Jireenya kana ho'isuuf jettee ati biyya ormaatti waa meeqa taate isa wajjin dhugaan cinqillee kabaradhe isa wajjin jaalalas kabaradhe isa wajjin gammachuu dhandhama waa hundaa kabaradhe isa wajjin nam takka isa dura jaaladheen biksaasis ani dhaladhe ka yaada eegale gaafa isaa walitti dabalame as bakka hojjumaan guddanne jechuu dandeettan. Silazii laayifii akkana jiru kana dabarsee gaafa narra dhufee jireenya hiriyaa sana biraa makee. Abadan nagaa illee waan jiraachisu natti fakkaatu gubii qaxxalee waa godha malee. Ayyamullee xiqqishumaayyuu
ni tajaajila nayyamu. Ana mufuudhu ada kam taatare. Fuudhamte walumaan fuudhamte. Fuudhamte waraabbi. Ani illee niitii lammataa kanaaf sadaffaa kana. Asumaanuma. Keessi kiyya tarasti guddaan qabu. Uzu amma. Hangan gaafa dulloomee harree filadhu atillee anuma wajjin dulloomtee harree filannee walumaan yoo tarree malee. Lama sadii afur fuudhuun sunnaa jedhan sunnaa ta'uu ni mala garuu immoo anaa fi addaa wayii waan jabaa ta'e natti mul'atu. Jireenya diigas ni galee waan addaa ta'eef jireenya diigas. Beeka hiriyoota kan koollee haadha warraa tokko soo qaban akka kan biraa irraan dabalatanii jireenyi isaanii fofokkatee waan ta'eef baay'ee nu argaa. Alaa kullee kun amma dhimma nu wal qabatu miti nu ilaallatu jechuudha. Deebii garuu deebisanii hin ayyamu. Kanaaf ani hin fuudhu alaa kullee. Amma gaafii takka mootii gaafadha. Haaya. Jatti wahii maas jette beektaa koomentiidhaan. Rabbi jedhi abbu ajab. Rabbuma keetii jedhi sirraa midhamee na fuudhisin jettee jirti. Analleen ammoo ajab masaanuu sii ta'anan jettee jirti. Karaa keessatti na dubbisiidhiin. Dubbisii karaa keessatti dhuma qoomamta. Karaa keessatti waasaap na dubbisii na haasofne. Hayyee. Innaa baqa rakkoon qabu. Gaafin itti aanu Ummu Mubaarak jedha. Okay, amma gaafii kana si gaafadhaan deebista jirtu. Tokkoffaa akkanatti obboleettiin ta'eenna Ummu Mubaarak Rabbiin umrii walii isin haa dheeressu amiin. Itti gaafiin koo tokkoffaan seenaan walitti dhufeensa keessanii akkam ture yeroo jalqabaa? Wallaahi ajaa'iba. Seenaa ajaa'ibaan qaba. Jireenya kee keessatti akkas na gammachiisu illee hin qabu. Kana jechuun anaafatti bakki dhaloota keenyaa gargari adda fagaannaa. Kiiloomeetira dheeraa adda fagaannaa godina tokko keessaa taanu malee jechuu goota. Annaa si wajjin wal baruuf carraa kan naaf ta'e nama ta'e tokko. Nama wayiiti barsiisaa wayiiti. Biyya isaaniitti irraa gara biyya keenyaatti barsiisummaadhaan ramadamee dhufe akkas fakkaata. Zan gaafa bismillah jedhee biyya keenya dhufutti immoo nan beeku kaaffee na bira dhufe. Kaaffee na bira dhufe shaayii bundaa jedhee baranda barra ta'a. Hayyee maal taatan jennaan akkana keessummaadhaa barsiisummaa asitti ramadamee dhufe oolaa jee hayyee maqaa welkaam jedhanii wal barannee maqaa wal jijjiirree maal jennee adda deemnee achiis bakka inni bulillee hin beeku bakka muraa bulilee fakkaate achi booda hamma biyyi baratutti argu bira kaaffee nama bira fayyadamaa ture. Achuma keessa jennaan haala faamilii taanee anaaf inni jechuun akka gaariitti hiriyooma gaarii godhanne wallaahi ati nama ajaa'ibaati. Muciyyoo takkaa jira naan jedhe. Muciyyoo takkaa jira. Ollaa siistarii kootiiti naan jedhe. Siistarii isaatu isa barsiisee isa. Ollaa warra siistarii kootiiti. Maatiin siistarii kiyyaatii fi maatiin isii wal cinaadha. Ijoolleen bakkuma tokko gibbii tokko keessa guddatanii intala ajaa'ibaa wayitii intala san dirqamsitti fuudhuu qaba naan jedhe. Hayyee yoo taate bareeda inshaallah rabbi khayriyaa godhuu jee akkuma carraati akkam. Hayyee jiran jenne zan gaaf tokko amma gara biyyaa deemaa jira naan jedhe hayyee jeeni bakka yoo deemtu ayidoon akka bakka jedheen beeku mee bilbilaa wal qunnamsiisin jeen zan achi gahee bilbilaa wal qunnamsiisee bilbila manaa telefoona manaatti ture akkasuma fakkaata. Tokkoffaa naa bilbilee. Telefoona manaatti irra bilbilee waa wayii jeen. Achi boolla achi tapha ijoollee hojii taphannaa jiru. Waan ta'e tokko jennee akkasitti adda hafnee. Garuu si himaa qole. Hin bareechifatiin kazaan gaaf tokkoffaa obboleewwantii na arrabsiisan galee. Ture gaa. Achumarraa kaatee bar ani akkamittiin arrabsa namni jedhee aaree jiran. Okay ani bilbileet. Na arrabsite. Lakki bilbileet siyaaba na fakkaata. Immoo yoo bilbila cufu deebitee bilbilti na fakkaata. I don't know immoo sin beeku waan ta'eef. Yoo nagar intraviitan uf jajabeetanii qallaal qabu jedhu. Ara bismillah. Oyaa kan diiba. Ani yoo jechu ijoollee katamaa ta'e illee nama katamaa dhaladhe. Kazaan olinaan bakka amaarifa kana haasaa beetanii ana dhiisisiise malee qallaal amaarifannaa so. Kazaan waa olinaan jedhee amaarifaan na foggoreesni galee hin gubadhe jettee guddina qabate. Dhiirri takka karaa hiyyaan baatu yeroo san nama bakka ila kana ijaan namaan lola isin gale namnummaan arsu erga gubadhe bilbila isin gala hazaan bakka ani maan arsu ani inni mootu waan biraa dabalee achuma keessa ol ba'a. Ani immoo carraas maal akka ta'eedha. Ani bilbila manaa telefoona manaa irra bilbileen kaane booda sanii naa deebiste. Naa deebisnaan si galee intala an barbaadu san ta'uu kan kee waan hin beekneef jecha waa wayii dubbadhee jennaan achi booda immoo ati bilbila harkaatiin naa bilbilte wal arrabsinee maal jennee achi booda bar lakkoofsa akkana akka isiiti naan jedhe wayinee nasroo taballaa bakka nyaatameera hin jedheen kazaa booda bakka dirqama jedheen eegas dhiifama gaafadhee bilbilee
meeseejii barreessuu eegalee dhiifama bakka biraan jedhee suutan hin deemne. Seenaan keenya kana fakkaata. Akkasitti eegalee alaa kullee haalli challenge akka salphatti ammaas nu kana miti. Wallaahi dhugumatti mudannollee isinii mudandeennu wajjin. Akkasi. Eshi namoota sababa jaalala fageenyaatiin bultiin isaanii diigamteef maal gorsitu yookaan maal dhaamtuuf? Ani bultii keessa jira alhamdulillah. Laakiin obboloota kootiif gorsa ni ta'a jedhame waan yaadeef keessattuu shamarran biyya armaa jiraniif baay'ee wallaahi kun gaaffii ajaa'ibaati. Namoota sababa fageenyaatiin bultiin isaanii diigamtuuf by the way aniif ati jaalala eegallee otoo hagamuun turiin maatiin kee gara biyya ormaatti si ergan. Ani isin ergine biyya ormaa deemte eegaati biyya ormaa deemte waggaa tokko lama turtee inni kaasii godheera. Tokko balakkaat. Akkasitti ni kaasii godhadhe hanga biyya jirtutti guyyaa tokko qofa misaa wajjin nyaanne moo guyyaa lama kaaffeewwatitti asallaa dhufee gara asallaatti dhufee kaaffeewwati irratti shaayii bunna wajjin sanuu hiriyoota tantee fidattee dhuftee shaayii bunna wajjin jenneera. Sana irratti laayifii tokkollee si wajjin dabarsine waan bilbila haasofnu malee siifin barreessa naa dawwalta akka duraanii saasanitti silkiin tachiin kunillee maal kun hin jiru viidiyoo walii bilbiluun kun hin jiru kalaas silkiin wakiyaatti qolee tana meeseejii walii barreessuu fi bilbila daayirektii qofa. Zan gara biyya ormaatti deemtee achi booda nikaa kan godhanne zan maal jechuu barbaadeeti gaafii kana wal qabatee haa ta'u gaafa nikaa godhanurraa kaasee chaalenjiin immoo baay'ataa deemanii gidduutti. Wal lola turre maal jennaan ani isin biyya san turtuun gaafii garaagaraa na dhiyeessuu turte yookaan yaada walii hin gallu. Ani dhugumatti gaafi isin biyya ormaa deemtu an hojiin qaba. Alhamdulillah hojii marra jiran gaafsanillee kazaa booda in turti gaafi isin turte yeroo wayii dhuftee galuu hede sargii oolanaan jette hin barbaadu jedheen ishi jedheeni geesseet jiddumatti mana ijaarsatti eegale mana ijaarsatti eegale mana ijaarsa kaaffee ijaaraan ture saasanitti bolokkeettiidhaan fixee gubbaa xaaraa dha'ee balbala nama naafaara isiin immoo galee sargii gochuu hin danda'u namatti hin jedheen kazaa maal jedhanii itti erganii isiitti immoo bilbilaan inni niitii biraa qabaa ilmoo biraa qabaa jedhanii itti ergan kanallee hin dhageenye numa dhiiste even if sadarkaa shamarran biraatu karaa biraatiin natti erganii natti iyyitee hanga waan jireenya kiyyaaf qeesii takka addaan jeeqamtu takka tuqe. Kana jechuun wanni gaafii kana ani immoo akkuma wanni sun narra ga'een utan tokko dursee itti nimin natti dursee sitti nimin. Maali? Wanta kana laala inni natti nimne biyyuma san taa'ee waa'ee isaa qabatamaan natti himan dubartii wayyaa akka xiyyitee qabattee jedhe. Ani illee moo sitti haga galee kana anatti himte malee sababa si gaafannaan hin ta'e inni natti himin angaruu dhagaheetu isan gaafanna hin aarellee hin amannallee dubbicha illee numa cadhisee garuu homaa akka hin jirre. Kanaaf waliigalatti maal jechuu barbaadeeti? Ana obsa qabeetti. Ati obsa qabeettidha. Garuu wanti guddaan maali? Obsanii qabda eeyyeen. Anis obsanii qaba eeyyeen. Garuu wanti guddaan wanta namni siin jedhu san hin dhageenye yookaan dhageettee hin amanne. Ni dhageessa hin amantu. Jalallee hin deemuun isa jala nama. Kana jechuun wanti namoota wal jaalatan kan biyya garagaraa adda fagoo jiran jidduu jiru wanti addaan baasu tokko I think namoota nama jidduu jiran kana keessatti immoo isinii daba. Dhimma jiruuf jireenya kiyyaaf qeesii keessatti faamilii kiyya obboleessa kiyya obboleettii haadha kiyya abbaa kiyya hamma firee xaafii waan isaan galchuu hin jiru. Jiruuf jireenya kiyya keessatti obboleessa isii obboleettii isii abbaa haadha isii hamma firee xaafii waan galchuu hin jiru. Naaf taati eeyyeen hin ta'aafi eeyyeen naan taatu ahla wasahlan siin ta'u ahla wasahlan akkana barbaachisa. Namni firaa isin jidduu seennaan namni hiriyaa isin jidduu seennaan hiriyyaan tante tabii ormaa si wajjin jiraattu ati akkasitti hojjetta ofiin achi hojii akkanaa qaba siin jedha yoo inni dhalaa biraa hojii akkas ta'a yoo akkanaa godhaa jira isin yoo siin jette hiriyoom isii qofaaf jecha gorsi isii kan dhageettu yoo ta'e habiibii jiru keetu babbada. Andee Nasroo ati asitti akkanatti sa'aatii 24 akkanatti sarratee kan wajjin gubataa akkana taate isiin achitti ante feesbuuk irratti footoo fi poost gootimi ante niitiin tante tiktook irraa akkana taatimi no bareecha isii beeka waan ta'eef asiin dhagee asiin ganna qofa kanarra jiraata. Waan isii irraanatti hin tolu yoo jiraatu waan isii irraan irraa baru yoo jiraate karaa keessatti even if yoo online irratti hin argatin direct bilbileen itti jijjiirama waan akkana sirreessi wanta kana kun irraan ta'u argaa kiyyaafis dhageetti kiyyaafis naan ta'u sirraa ahlu sahlan kana alatti maatii keessan keessa jireenya keessan keessa namoonni biyya garagaraa adda fagaatanii jiraatan please ebaluun takka hiriyyaatii yata nafseeti waan an jedhu isii wajjii waa meeqa ta'ee guddadheera wajjii waa meeqa dabarsineerra isiin nan sobdu waan haqanatti himti jettee nam tokkoyyuu naman jireenya kee keessatti jireenya jechuun jireenya jaalalaa keessatti hin jiru summii facaasa haadha kee abbaa kee mantan
haatumti kan kee mucattiitii wanniin kan kee akkasitti akkas ta'aa jira akkuma qalbii godhanii waan gorsa wayii si gorsan sitti fakkaata. Gorsi isaanii sun immoo si biratti xiinsammuu kee keessatti waan wayii uumuu danda'a. Kanaaf rakkisaadha. Rakkisaadha. Kanaaf yeroo kamuu yaada kan wal jijjiiruu qabu isin lamaani. Ati waan na amanteef ani si amana. Ati tuna shakkaa deemte anillee si shakkaa deema. Jireenyi ni babbaddi. Amanamuun mataa keetiif. Garuu itu abbaa warraa kan keessa jiru achitti kabraa wajjin bugi dachi rukutaa baatee ragadaa baatee akka feesaa baatee gaafa as dhuftu immoo saayikooloojii akkamiitiin akka dhiirsa keetti galtu atillee bakka jirtutti herree kan keedhaadha. Atillee asitti immoo isii achi fuuraa fuurtee ibiddatti gubattee maali gubattee hirriba dhabdee halkan guyyaa birisitti fiddu. Asitti mandara keessatti dhalaa biraa wajjii akka feetettiin taatee dhalaa biraa magaalaa fi algarraan zoortee waan feete gootee gaafa isiin sitti galtu saayikooloojii akkamiitiin akka jiraattu. Komansiisi ni rakkatta ni miidhamta sirriin ta'u sun sirriin ta'u. Gaafa isiin galte mana keessa maaltu jira maal sirreessi maaltu sirraa maaltu gana cinqii bira birreessitti ergaa bahee herree gaafa hojjettu birreessitti ergamee foonni hojjetaa baatee fi wanni mana keessa jiru walitti hin dhufu addaan diigumsatu dhufa jechuudha. Isiin si wajjin mandara keessa olii galta likiskisa olii galfii gaafa sunis uurtaa kaayuu sun fiddu dhumataadha jechuudha. Kanaaf isin hin baasu. Namoonni biyya alaaf biyya keessa jirtan abbaa warraa haati warraa gargar fagoo jirtan yeroo makamuu waliin shakkina wal amana. Atiin haadha warraa yoo waa'ee isaa namni dhibbi hatta namni ati haalan jaalatu haadha keeti. Haati kan keeyyuu hamtu isaa yoo sitti himan osuma dhageettu obsi. Osuma dhageettu obsi. Sababni isaatis waan isaa wajjin tuttuqqi wayii qabaniif jecha waan isaa hamtu sitti ta'uu ni mala waan ta'eef. Keerii qofatti hin fudhatin. Siigalee yookiin nama biraa ka isa caalaa isaan kabaju. Argatanii osoo mucattii teessan sana osoo barmucaa ebaluu tokkotti heerumsiiftanii mucaan sun nama akkasiitiif namni keenya kun keessattuu baadiyyaa irratti baay'ee dhayamaadha wallaahi. Dhugaa rabbii isinitti hima. Tokko isinii obboleewwan xiyyaa deemuu kana jechuudha abdiin garuuf kaa'uuftee jiru kana maatii kiyyatti dhaqanii maal akka himan beektan bardi biratti maal jechuudha amma ilmoo qabu tanaa. Ammoo ji'a tokko lama ramadaan keessa ramadaan duru. Beekan. Ramadaan duru wallaahi beekanii yaadachiisa. Ramadaan amma tare kana jechuudha. Reefu baatee afur shan irra jirra shan jaara jirra. Ramadaan amma tare kana keessa ani quban qabu. Faamilii isii bira dhaqanii inni niitii bira qaba. Tamana qabdu fuudhee. Tamana qabdu niitii bira intala bira tamana qabdu fuudhee jira. Intalli teessan bilaash ta'aa jirti. Itti himan. Isii waa sirreessuu deemtee inni sitti kaanu balleessu. Agartanii garuu faamiliin isii immoo osoo natti himin asii isitti biyya ormaatti itti himan immoo. Agartanii kun maal agarsiisa? Rakkoo guddaa uumuu danda'a. Kana jireen immoo namuu isaaniiti. Shuf kan information kana immoo isaanitti kenne faazarii warri fagoo addaan amna fagoodha. Kana jechuun biyya kiyya irraa dhaqanii achitti yookaan bilbilaanis haa ta'u daarektiidhaan dhaqanii achitti waa itti himanii jiran. Inni haadha manaa biraa qaba tamana qabdu fuudheera waan akkas ta'eera inni akkas godheera inni akkas ta'eera. Agartanii kanaafin isiniin jedhe waan guddaa na yaadachiiste danni. Ulfaadhu. Na akkasii hin dhagayina. Dubbii nama nama jidduun galchina. Ufii keessanii haasaya. Bultii keessa irra sabbara. Yoo sabbartan hiriyyittiin tantee tabiyya jirtu ta'e tabiyya ormaa jirtu. Waa'ee dhiirsa keetii waan hamaa sitti himte taanaan I think itti amani isa si jala fottositee booda deemtee ofuma itti heerumuufi. Kana tolchinaa qabadhu. Shakkii malee sitti himaan. Dhuguma rabbiin sitti himaan. Hin ta'u. Hedduu dhageema waan akka isa. Maatii kan kee keessatti immoo abbaa kan keellee haadha kan keellee jaaladhu kabaji obboleessa obboleetti keellee kabaji. Garuu hamtu waa'ee dhiirsa keetii yoo sitti himan dhagayi malee hin fudhatin hojiirra oolchin. Kana jechuun immoo yeroo kamuu waan isaan sitti himan sun sirrii miti waa'ee haadhaaf abbaa kan keetiin dhagayin jechuu miti. Waan abbaa fi haati kan kee sitti himan san akkuma dhageettutti ta'ee abbaa warraa kan kee immoo miizaan irra kaa'aa deemi. Waan isaan jedhanii fi hojii inni irra jiru waan isaan jedhanii fi waan inni ta'aa jiru kana wal bira qabaa deemi. Sigalee. Hayyama gaafii kan asumatti harkaa gabaabsinu jecha namaan dhagina bultii keessa irratti bultii jalqabaa moo tageetti jiru hunduu jaalannee midhanamma yeroo aaru hedduu waan bultii murteessuun jalqabin hin obsu bultii jalqabaa kana wanni geettu inuma hin jirtu. Sigalee maqaa wajjin deemtee bultii lammataa ijaarratta. Namni uumamaan hir'ina mataa isaa qaba. Namni dhibba guutuun namaa hin jiru. Silazii asitti waasa hir'ate miti kabiraa kalammata deemtee soyitee hirumsaa ittillee waatu hir'ata. Gaafasa yoo baatellee sittin tolsii galee maqaa hedduu godhattaa jechuudha. Kanaaf bultii jalqabaa irratti obsa keessattuu warri ilmoo walitti qabdan. Biyya ormaa yoo jiraattan kana fageenyi qal'aa addaan nama fageessu. Yoo walitti galtan meeqaa kam waggaa 2-3 waliin oodanii nikaa sadarkaa nikaa buusuuf irra gahanii galeen nikaa buusa gaafa jedhan gaafa galan yoo wal bira gahan homuun jiru. Rakkoon hundi furamte.
homoon jiru araaraman dhiifama godhan jaarsotii dura walii haranii inni gaa buusuuf haasa'anii xumuranii gamaa gamana aanaa fi gosa walii jiisanii gaafa wal bira gahan dubbiin akkasii miti gaafa fageenya murteessanii gaafa wal bira gahan murteessan diiganii araaramanii nagaatti taran jechuudha. Kanaafuu fageenyi iddiina waliin nama gooti. Fageenya addaan hin fagaatina obsa. Nuti wal jaalannee waggaa 10tti wal dhugaa dubbachuuf waa hedduu ture. Gin alhamdulillah innis nama dubartiidhaan akkas hiikii qabu miti nama hojii ta'u wajjin anillee nama obsas qabu nama rabbi kiyya sodaatu nama baqaa. Isin galee isin bara rabbiin isin beeka hojii keessan. Rabbi hojii kan keessi beeynan gaarii kan kee bultii kan kee hin diigu sirra. Atummaan gaarii taanan diigamtullee ogummaan deemtee sii deebiti. Bultiin tantee sun jiru. Namni biraa bultii gadi gosi keessa gaafa seene gaafa tokko immoo ufumaa isaatii diigamee achi bahee ati nagaateetiin kabajaan bultii keetti deebuu dandeetta. Gin ati gaarii ta'e namarraa gaarii eeguu osoo hin taane ati gaarii ta'e shamarran keessattuu jechuudha. Bakka ofii amanamaa eegasii rabbiin immoo waan isin kaa hin dhabu bultii keessanis hin diigu. Irra caalatti kun xumura isaati. Dhiirsafneeti jaalalleef jaalallee waan isin hin jedhu. Gaafa inni aaree waanuma jiruuf waan hin jirre sitti wace hanga dandeettiin utuu miirri keellee gubataa jiru obsi tasgabbaa'e deebii ittiin deebisiin. Innilleen akkasumatti gaafa ati aartee waan wayii jettuun akkas qiyaamaa itti buuftu haa obsu itti milafuma jala gaafaan aaree tasa si mufachiise deebinaan deebisiin cal'isi yookaan silkii cufadhu irraa bahee jedhiin maali jennaan gaafa tasgabbooftan yoo of duuba deebitanii ilaaltan hin saalfattan waan ta'eef. Kalas gaafii tanaa. Akkasi. Sadaffaa jaarsa keetiif jettee mallee gaafiin takka. Dhiirota biyya Arabaa dalagaa turanii garuu erga biyyatti galanii cal'isanii hojii malee yeroo ofii taphataniif hoo maal dhaamta yookaan gosoota hojii irratti bobba'uu danda'anii akka fakkeenyatti dhiirotaaf maal gorsita? Gaafii bareeda. Ani banagaraachaa yookaan otuma haasofnu takkuu biyyaa bahee hin beeku. Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa takkuu bahee hin beeku. Biyya takka illee hin deemne. Even if Jijjigaa jedhan kana gahee hin beeku. Asii Mooyaalee bira gahee hin beeku gara Keeniyaa jechuudha. Jibuutii gahee hin beeku bakka. Biyyoota salphaa daangama keenya iyyuu jechuudha biraa dhiisite. Biyyaan baane alhamdulillah biyyuma keessatti hin dalagadhee rabbii galanni isaa ga'u as gahee jecha. Innaa dhiirota biyya ormaatii galan hiriyoota hedduun qaba. Hiriyoota hedduu. Har'a deemanii waggaa tokko lama turanii osumaan bakkuma san taa'u hin galanii ammallee ji'a tokko ji'a lama ta'anii hin deemanii hin galanii waan baay'ee argina jechuudha. Alaa kullaan dhiirota biyya ormaa ta'anii yookaan biyya ormaa dalagatanii biyya ormaatirraa gara biyya galanii erga galaniin booda hojii malee callisanii ta'aniif. Callisanii ta'aniif taa'uun falan qabu. Biyya ormaa ta'anii dhufanii jiranii hin ta'anii duraan as ergatan san sigaaraadhaa. Jimaadhaa dhugiitiidhaa waan garagaraati hin fixama yoo ati guddate jawala harkarraa qabaannaan gurgurattee karaa deebita. Ani yaada akkasii kanan fudhadhu. Baqa. Kagodhuu qabadu. Biyya ormaati galee miti dalagachuu danda'a Itoophiyaa keessatti. Kaapitaala xiqqaadhaan kaapitaala guddaadhaan aguma birrii isaatiin amma yeroo jalqabaa waan isin himu. Hojii jalqabuudhaaf kan isin barbaachisu birrii miti jalqaba ilaalcha yaada sammuudha. Sammuun kan kee jalqaba yoo hin amanin birrii feete qabaattee daldaluu hin dandeettu. Daldaluu jechuun maal karaa biraatiin bara bituu jechuudha. Waa wayii bittee rakka sanaa ta'u waa wayiitiin bittee tirfii argattee waan bu'aa argattee gurguruu jechuudha. Si galaami. Kanaaf bituun daldala keessatti jalqabni bituudhaami. Bituudhaaf garuu kan dursumaan yaada ilaalcha waa ani hin daldala. Akka biyya Arabaa achi deemee riyaala haganaan ta'a ji'a tokkotti riyaala 3,000 argadhaa Itoophiyaatti 90,000 naa ta'a. No akkasitti yaaduun sirra hin jiraatu. Daldaluu ni danda'a. Yoo hin daldalin hojjetuu ni danda'a. Waan xiqqaa irratti jechuudha. Kaapitaala xiqqaadhaan. Fakkeenyaaf asirra gaafii irratti maal jettee gosoota hojii irratti osoo bobba'anii fakkeenyaaf dhiirotaaf maal dhaamaa fi nu dubbisuu hin danda'anii hojii baay'eetu jira. Amma namni keenya Arabaa xiqqashoo wanti ijoolleen biyya Arabaa taate. Gaabbina fakkeenya himiif mee. Ijoolleen biyya Arabaa fedhan ijoolleen biyya Arabaa turan kuni waan xiqqoo hojjetanii birrii guddoo argachuu kana barbaadan natti fakkaata. Akka riyaala sun. Inna ruuzaa fi foon lukkuutii fi maal kana nyaataa fataa jedhaa dhiqataa garuu achitti hojjetan I think gizee mara fataa jedhaan hojjetan jiru. Gaala ida barahaa keessatti sibiin koo ferroo baatta gaafa Itoophiyaa boolee gadi bu'uuf deemtu qofa kaati jiinsii fi maaliin of waxaxxartee eerfoonaa fi surree raaffara godhattee dhuftu malee beena ijoollee baay'ee
Kanaaf gaafa biyyatti galee immoo maal hojjetuu danda'a? Waan barbaadu hojjetuu hin danda'a. Fakkeenyaaf dhokatee biyyoormaatiitti akkuma biyyoormaatitti osoo hojiin tuffatiin re'ee jalaa shisheeraa hojjetanitti asitti illee hojjetuu ni danda'a. Si galame horsiisa lukkuu haa ta'u, loowwan gabbisuu haa ta'u, fakkeenyaaf maashina saamunaa, amma fakkeenyaaf maashina saamunaa fataa waa jedhu. Saamunaa dhangala'aa laargoo jechuudha. Laargoo kan uffata miicanii fi kan meeshaaleen dhiqan kan gartee abbaa liitira shaniitiif abbaa liitira tokkootiin gurguramu kunniin jechuudha. Maashina sana bitatee mana galfatuuf minimum 200,000 ol isan fixu. 200,000 haga 250 ta'e sanboota sararatanyaaf jalatti galchee akka barbaadetti hojjetee maatii ofii otoo hin taane katamaa osoo hin taane katamaa keessa yookaan bakka inni jiru sana irraa bakka biraatti raabsuu ni danda'a. Si gala miti. Waan ta'e tokko mana xiqqoo wayii kireeffatee mana juusii qofa maashina juusii biraandii ta'e wayii 15,000 maashina tokko yookaan maashina lama bitatee juus beetii banee waan tokko isin barbaachisu. Tallaaja tokkotti isin barbaachisu. Akka gaariitti hojjetuu hin danda'a. Si galee waan akkasii hojiin baay'eetu jira. Ka'amanuu qabu garuu sammuudha. Amma maal jaasitti sish gana afaan baneetiin gana juusii mana kiraa fudhadhee namni narraa dhugee afaan banee eegaa jira. Gana kana sararatanyaa hojii wal caqacaqaa jira. Achi deemuu na wayya jira. Garuu lubbuu ofii faadha karaa sirriitti hin barbaachisu. Itoophiyaa keessatti wallaahi sammuun amanee jennaan birrii xiqqoo illee waan barbaadu hojjetuu hin dandeetta. Aboo kanaa miti bara dubartii magaalaa isaatu ilmoo duudarra baadhattee sooftii gurgurtii bara. Sooftii darzaan tokko jechuun firee 12 ganamarraa haa galgala tokko isa gurgurtee yookiin birrii 20 jala argatti yookiin birrii 30 jala argatti. Gin 30 yoo jala argatte birrii 20 daabboo nyaattee birrii 10 kaattee akkasitti guyyaan birrii 20 kaattee mana kiraa kaffaltee jiraatti. Inni gadaana maal kadhachuu manna jettee sooftii gurgurti mastikaa gurgurti you know walii gadi deemte dubartiin kana hojjettu dhiirri immoo tuyyuu wanni hojjettu isa daangessu hin jiru jechuudha. Kanaaf sammuun isaanii amanii jennaan akka gaariitti waan barbaadu hojjechuu hin danda'anii waan jedhu kana gorsin. Gaaffii afuraffaa moo shanaffaa? Ishi gaaffii shanaffaa seenaa jaalala keessanii keessatti guyyaan atiif innis hin daganne jira isin jaaladha. Ayyamta deebisii fi itti fufna gaaffii kana viidiyoo hadda guyyaa seenaa jaalala keenya keessatti guyyaan inni irraanfanne wallaahi guyyoota hedduutu jira. Guyyootan sanii yoo yaadadhu mallee imimaantu na qabu. Himii booya. Dhuguma sitti madamni wallaahi dhuguma sitti hima. Ni beektaa adamni atis bareechitee tokko gaafati biyyaa baatu sanii hedduun jeeqame gaafati biyyaa adeemsan hedduun jeeqame sadarkaa bakka hin jirurraa si bira dhufee hanga eerpoortiitti si gaggeessa jedhee waan baay'ee olii gadi fiigee garuu haalli raafii mijatiin si biraa hafeera. Baay'ee yaadadha. Kan biraa immoo wantoota gaafa rakkin hamaa keessa galu ati taate keessa waan baay'eetu jira. San amma asirratti dubbachuu hin barbaadu. Waan guddaa naaf oolteerta. Wantoota ati naaf taate yookaan naaf oolsanii yoo yaadadhu sorry ammallee miira kan koo wallaahi dhuguma sitti madamni anjara kanaaf jedheeti miti warra nu laalan nu dhaggeeffatan kanaaf jedheeti miti yoomiyyuu waan hin dagatamne na biraa qabda waan hin dagatamne na biraa qabda kanis wajjin nyaadhee kanis wajjin dhuge kanis wajjin kolfee taphadhee rakkoo fi bal'oo si wajjin arge hundi akkuma jiran ta'ee